Okay. Najagaza. Shantura badde jetti Oromoo yoo mammaye. Jara keenna namni gaafa qubata kun akeeka afur isa garagalaa jedhan. Warri asirra jirtan gugurdaan fagoo isin laallu eega dhuftan waan dhuftaniif dhiiftanii waan bidhaatti seentan. Wanni dhuftaniif bakka kana maali? Furmaata. Furmaata barbaaduufi malee quba walitti akeekuufi miti ka bakka kana dhufneef. Amma wanni barbaachisu mucayyooni akka marattuu nafseen isii baate loo mallaqa amma himtan kana ol wanni jiru nafsee namaati. Nafsee kana rabbi isii baase. Rabbi isiin baasuun maali? Albee itti fudhatame san jalaa bahu. Akka boruufilleen rakkoon bidhaa hin uumamne. Sila shantura baddeen sun maali? Mucayyoo tanallee warri jaarsota warra amma waa haasofne jedhan keessa bilcheessanii waan silaa isiin himtuuf himattullee as fiduu qaban. Amma sumartuu tarte eega as dhufte mucayyoo tanaaf furmaanni gootani kunoo asirra jirtani abaazarri faatillee iluun faatillee maarikoosillee hammarraa deeyni namaata irra jiru san irraa buusaati. Mucayyoon hin duune ni jirti yoo rakkoon isiillee ka jiraatu taate ni gaafatan. Isiin illee nama miidiyaa fayyadamu mucayyoon borullee himachuu dandeetti. Ammaaf deeyni namaata amantaniit liqeeffattansa ofirraa kafala. Rakkoon mucattii teennaa maalii achi boodatti aanani? Keessaanillee fakkeenyaaf amma yoo rakkoolee qabaatte haracha kanarra ol baasanii waan kana jira jechuun nama waliin naquuta. Akka kiyyatti nama waliin naquuta. Oromoo mateen tana addaan facaasuuta. Nama biyya namaa jiru kana akka waliin amanne godhuuta. Yoo balleessanillee yoo midheessellee ka balleessellee ka midheessellee kenna keessa waan ta'eef dura asumarraa kun akkaawuntii soqadhaa ni gargaarra yoo birrii 5 taate 50 taate mucayyoo akkaawuntii qopheessaa rakkoo kana jalaa fuudha deeyni namaa kana harkaa fuudha boruu yoo rakkattanii namni amma fakkeenyaaf aniin isin haasa'u kun yoo rakkoon narra gahee jedhe akkamiin gabbaatanii namni yoo waa kiisaan qabaanne namarraa liqeeffattaniiti waa kafaltan takalee tadheen gaddaa yoo akkas gootaniis niin jedhan. Nama rakkoo uumamellee hin argine amma waan rakkoon keessa waan deeyni namaa tana kafalaati. Rakkinni mucattii yoo qabaatte hawaasni as jiru kun jaarsa 5-6 godhateet keessaan rakkoo mucattii gaafatanii warra waan kana dalagellee gaafataniit hawaasa kana guyyaa 2 haa ta'u 3 haa ta'u ifa haa godhanii waan deeyni namaa kana dura haa dubbannu jechuu barbaadeeti angabaabduunis hima. Warri sheekoleellee ka gizee bidhaa du'aayii gootan amma du'aayii ammarraa eegalaati deeyni mucattii irra jirtu tan irraa baasa osoo nafseen isiin jirtu. Mucattiin hin duune hin jirti yoo rakkoon illee irra jiraate ni himatti. Tole muluki kiyama sa'aatii dandeemaa jira. Tole galatoomi yaada bareedaa kaatee tokkummaa wanni jettuu jiraate gabaabsi waan tokko jedhe gara wanni itti adeemamu. Galatoomi koo yaadni kan koo yaada gabaabduudha. Namoota haasaa turan keessaa namni yeroo nama dhaggeeffatu tokko nama taazzabasi nama galateeffatasi. Yaadi kaa ture keessaa yaadi haati faaxee kaafte silaa yaada bareedaadha galatoomtu. Akkasumas yaadni afarsoon kaayes bareeda. Yaadni mubaarik kaayee kunis bareedaadha akka yaada kootiitti akka yaada tokkummaatti. Inni tokkoffaan birrii 5,000 fide gurbaan jedhan 200 isa dhuftu 500 isa dhuftu waadaan galameera nama harkaa fuudhamee kaffalameera alaafinnatii fudhattee kaffalteetti tokko isa kaffalu. Inni lammaffaa immoo kan qeerroon kaffale 2,000 sunis yaa'u qarshii hojiitii yookiin kan saas ta'uu mala liqeeffachuunis mala sun irraa kaffalamu. Inni tokkoffaaniif inni waannaan. Kan biraa immoo mucayyoon kun dee'um akka idimee seemitii beektuudha homaan haasa'u jettee waan keessa seetti dhoffattee jirtu iseef rabbitu wal beekaa miidiyaa kanarratti maaltu si mudatee maaltu si qunnamee maaltu argame jettanii hin gaafatina hin barbaachisu. Rakkoon isee qunname yoo jiraate qeerroodhaan yoo naasofne iyyuu shamarree bira jirti shamarreetti himattu akka shamarreetti miidhaan irra gaheerata yoo ta'e mana yaalaa geessuu marammarsiisuu rakkoo seetiif furmaatatti barbaaduudha keessoodhaan. Miidiyaa kanarratti waa hunda baasanii haasa'uunis rikoordii godhu wal gochuudhaa fi gabaa irratti wal dhiyeessuudhaan malee irra guddaa namni bu'aa namaa kennuudhaaf nama bira dhaabbachuudhaaf madaaf tokko qoorsuudhaaf dhukkubsataa tokko yaaluudhaaf namni dhufu nama 1,000 keessaa nama 5 yoo argameedha. Kanuma jechuun barbaadaa galatoomaa xumureera.
tole amma gabaabaa walumaa galatti dubbii gabaabsinu mucayyoon tuni haa gargaaramtullee idaara jirullee irraa kafalamuudha wanni namoonni kun hojjaa jiru. Haala kamiin gargaarraa akkaasaatti gargaarru waan bakka irratti gargaarru qopheessaati gara mucayyoota gargaaruutti adeemnu walumaa galatti. Mullee dalagaatiin adeemnu wannas ta'an jiru kan sijjamar laayivii dhiiseen ture sababa biiziidha. Wanni kanan ta'aa jiru obboleettii teenya gargaaruudha waan ta'eef gara obboleettii teenya haala kamiin gargaarraatu osoo deebinee bareeda. Asirratti waa tokko si qajeelcha deemu dhiifamallee nama biraa dubbatu. Akkas godhaa gaarii geettanii gara gargaartii xiyyeeffadhaa gargaarsa na gargaaramtu ammaaf jechuudha. Rakkina keessa jirtees akka geessullee beekamu waan ta'eef wanni gootamaa inni tokko guyyaa itti qabaati. Fakkeenyaaf gaafa isheen ba'uuf jettu nama hedduutu ture namoonni feemisumallee hedduu ture waliin mari'adhaati guyyaa saatardeerra torbaarraas ta'u arras ta'u booris ta'u guyyaa tokko bifa giiftinis ta'u bifa garaagaraatiin uummata bira dhaabbatee mucaa kana umurii kanatti akka isheen cabdee nafneef jalqaba inni guddaan ishee bakka tokkoon ga'udha. Isa kaa itti deebina akkuma jettan. So wanni gootanii waliin mari'adhaati. Guyyaa itti qabaati, sa'aatii itti qabaati, akkaataa itti gargaaramuu danda'u. Hundumtu warri dheengadda ishee wajjin jooraa turellee dhufan. Maaliif amma idaa lama jira. Tokkoffaa ishee gadhaabuuf gargaarsa barbaachisaa. Lammata immoo idaa sanarraa kaffaluufis gargaarsa dhabs. Amma qarshiin buuf deemu qarshii guddaadha jechuudha. Kanammoo akkaataa amma Oromootti deemu kana argachuun ni ulfaata. Sagantaa itti qabdanii guyyaa saatardeerra guyyaa geemiin jirurra walitti qabaatii qottaati hundumtu walitti yaa'ee mucayyoo kana akka namni illee waan irraa baratu. Mucayyoo kana jabeessuudhaaf illee maatii ishee illee gammachiisuudhaaf isheen illee borittaan dhuguma Oromoon naa wajjin jira akka jettuu fi idaa jirus irraa kaffaltanii ofii isheefis waa ittiin dhaabbattu akka ta'uu fi sagantaa guddaa qopheessaafiitiif waliin maradhaa osoo akkas gootanii beeksana fakkaata qaba. Tole bareeda garuu amni beekta yeroo ho'aa kana osoo gargaarsi godhamee fi akka kiyyatti bareedaadha maaliif bubbulee yoo jedhe yaadni kanaafun jira barre amma yoo bubbulee jedhe asitti waa takka seettemu. Amma asittiin gargaara yoo ta'an dhuguma ta'e gargaarsa argate namni kuma saddeet kun utuutti ilaaltu nama 200 gaddeebi'a maal jette atuun ta'ee galiin agarta. Aswar namni bara akkasirraa koomentii kana barreessu dhugaa keessan jabaadhaa jedhu kana miti bara. Kana keessa nama kuma saddeet keessaa mi'aatti gargaarsa akkaawuntii maxxansa namni tokko asitti nafu. Uummanni keenya gandaa barbaada. Sejammaran akkaawuntii kiyyaalillee wanni ta'ullee jiru akkaawuntii ammanta sullee jiru isumti keessan abbaa feetan nama feetan akkaawuntii nama feetanii gootanii achirratti gargaartan malee ani wanta namuma waan nyaattee dhudhu yoo waan nyaadhee dhugaa nyaattee haala dura malee wanna biraa wanna ani beeku hin jiru akkaawuntii ani beekullee hin jiru kuma keessanii waan guruu fi qabdan gootaniif. Dubbattanii dalagaa jirra takkatti carraa nu kenna. Galatoo yaadni keessan martuu bareeda kan dhageeffadde. Anaanni jechuun barbaada. Harkaarsa guyyaa biraallee itti qabaa fi guyyaa tokko. Dhaabbata namni giiftiin illee sappoorti godhu. Haaf illee diyaaspoorallee bakka maraa ka sappoorti godhu. Ammaaf ammoo waan dandeettanii ammayyoo akkaawuntii qabaattanii gargaartan ammallee yoo gargaarrattan akkam goota. Osoo eegalan guyyaatti qabame bareeda. Mucayyoo sana yaada qonnaa dhugaas hangalaa nyaata kontaa jedhamee hojii arge. Hedduu tokko irra rakkoolee nama barbaadu jechuun rakkattee illee nama rakkoo sun dho'isuu barbaadu jechuudha barbaadeeti. Nama mucayyoo jajjaba kanaa lafarra hallu. Isi malaa alaati sappoorti godha. Maaliif waa baay'ee ta'aa ture jechuudha. Kali maadeen gaddaa Oromoon waa'ee si kun garana deema kun garana harkisa kun achi deema kun ayi deema. Namni waan isii gabaa hedduu laalu warra biraati malee warroonni hedduun isaa garana olii gadi harkifna jechuun mucayyoo tan. Amma eega dhuftee haa gargaaramtette. Dhuguma yoo gargaaru Oromoon isinii dhagamee gargaaru barbaadan. Birrii tanallee irraa kafala. Walumaa gala wanni godhamu hin jiru jechuun birrii waadaa seentan. Kuma shanii fuutan sanillee liqii fuutan birrii sanillee kafaluu qabdan jechuu bara. Birrii kuma lamaa mucaa kanallee warroonni keessa waadaa seentan yoo dandeettan yoo namni sun kenne qayyarrooyyuu san jalaa kenname walitti dhufaa namni keessan ijoollee wal bibbeeytan.
akkuma shanii tanallee qabala amjaa ijoollee sappoortii godhaanii jedhan akka mataa kiyyaatti waan dandeenye bira dhaabbanna ammuma tanaayyuu qabdanii fi gadi guyyaa biraa qabdanii fi yoo sappoortii gootan guyyaa dhaabbataa wayi ammarraa fi waan dandeetta qarqaaranii namni qarqaaruu barbaadu ofiituu tanatti illee suni qoftiin ga'u guyyaa qabdanii firii sanillee irraa qabaltanii yoo dandeetta waraqaa sanillee yoo bitan bareeda jechuun nama yaanki daa'ima jechuu barbaade guyyaallee naa qabamu yoo qarqaaruu barbaaddanillee qarqaaraa bira dhaabbaddaa. Ni dandeenya nama 7,800 yoo qarqaaruu barbaadanii jabeessuu ni barbaadan ni dandeettan wallaan bakki nan qabu yoo qarqaaruu barbaadan 200 300 riyaalaan kumaan taate 500 taate 100 takka walitti daddarbinee yoo sappoortii goone isiillee bakka wayii bitiin geenne ajandaa asirra jiru kanallee cufnee jira jechuudha ammaatii namni iyyaa oolu kan qarqaaruu barbaadan akkaawuntii fidaa achi asii kana maaliin jedhin haati fidaati namni nama akkas qeerroo qarqaaruu barbaadaa tam masuulummaa fudhatte akka daa'ima geessitti fudhatte nyaata yoo nyaattellee siwachittu yoo kooka bultellee si mooji atillee yoo ati kooka bultu si waliin bultu yoo nyaatte si waliin nyaatti miti qarqaarsa kanallee ofitti fudhadhuuti oofii jedhu barbaada. Ani zawii nama ajandaatillee miti waan kanallee akka maqaan kiyya kan waan hin barbaanneef waan mana kiyya keessatti fayyadamtu rakkoon qabu yoo nu nyaanne numa nyaatti. Yoonu kooka bulan wajjin kooka bulti sun rakkoon qabu garuu waan gama biraatiin qarqaarsa waan isii godhu yoo barbaadde isheen akkaawuntii maatii isheessee yoo qo'atte yoo aatte kinootti dhagaa jirti yaa kennattu lakki kanaa mituu jettan ammoo isin akka Oromootti akkaawuntii nam tokko dhiifama garuu qeerroo qostiin deebi dhiifama guddaa waan akka jechuun barbaada. Gadda gaafa ajandaan kun deemaa ture Mubaarak tureera makiin turteetti ijoollee hedduutu ture. Mucaa kan lubbuu ishee baasuuf qarshii 5,000 kana yoo ammarraa kaffalame bor ofitti murteessinee qarshii kan ofirraa kaffallaa jedhan. So anamma waan nanis hundi isaanii akkam godhan mucaa kana eegalanii erga eegalanii keessaa babbaduun gaarii. Amma yoo jalqabates ajandaan iddoo biraa jira. Amma mana Mubaarak nama hedduu jira. Namni faffaca'ee jira. Ati amma namoonni dheengadda waa'ee mucayyoo kanaa jalqaban hundumtuu haga xumuraan ga'anii mucaan seetil taatutti duukaa deemuu qabu. Ati qofaa kee waan gootu hin qabu. Ati mana qabdaa, ijoollee qabdaa. Akka jenneesitti kenneesi biraa deemnu hin qabu. Biraa deeman hin qaban. Warri dheengadda waa'ee mucayyoo kanaa eegalan hundumtuu akkuma qarshii sana liqeeffatanitti itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef ammallee wal ga'anii hundumtuu bakka tokkotti irratti hirmaatuu qabuun jedhan. Amma kan mucayyoo kanaa kaffalu moo ka 5,000 sana kaffalu amma doolaarii 1,000 argattaa liqiinti jiru iyyuu kan liqiin namaa jiru yoo gara 6,700 akka ijaarte amma 7,000 ta'e. So sababa kanaaf kana siin jedhu akkuma ajandaa mucayyoo kanaa dheengadda eegalanii afarsaa turetti amma safarsanii hafixan hundumtuu walitti dhufanii. Jechuun mana isaanii jiru waan ta'eef hin dhufan isaan beektaa. Nooka dirqama dhugaa jirtuu dubbanila Marcos nama 30 wayin ta'anii exactly fataraa turan mucayyoo tanaaf furmaata takkan goone ijoollee tana dhugaa tirbatuudhaaf nin galateeffadha. Sitti mabaru namni keenya waan godhu baay'inaan ajandaaf godha bari qeerroo ko dhiifama naa godha waan sodaata malee namni keenya wanni asirratti ta'u ajandaa mana guddifachuuf malee dhuguma sin jedhu Oromoo waa jalqabee waa bakkaan hin ga'u. Yoo waan tokko mudate namni tokko inni hidhame yoo jedhan guyyaa 2-3 dhiyyee of biraa deebi'a. Kana bar waa jalqabne utuun xumuriin biraa deemna shaf godhanii. Jalqaban miti wanta amma dhufan meera Mubaarak eessa gamteen kun akkam taate baatee itti rishi baatee qarshii namaa ofitti fuutan akkam gootan. Maqaa feemesota Oromooti walitti dhufanii iddoo tokko ta'anii maakii haadha faate hundi isaanii Mubaarak iddoo tokkotti dhufee dhimma mucaa kana ofirraa xumuruu qabu. Yoo ta'uu baate qarshii 5,000 sana akka barbaadan godhanii mucayyoo gargaara. Isaantu gaafsan liqeeffate yoo barbaadan kaffalan yoo barbaadan dhiisan mucayyoo kana gargaara. That's it. Laasani bar namu ajandaa mana ofii ifatu fan deema jedhi osoo akkas taate nama 30 wayin ta'anii mucayyoo tanaaf furmaata gochuu dadhabanii wanna jedha haasaa taabtaabii mana waan bashaa turan yeroo hunda wanna na aarsu kana. Almuhim ammas beekaa mana kana keessatti ajjala turan dhageeffataa turan yeroo nama 17,800 ajjala turanii dhageeffataa turan. Amma ammoo beekaa mucayyoo tunillee kan gargaaramne deemanii mana baratanii leela ajandaa kireet godhan. Abbo Waaqayyo harka Oromoo irra simbuusin dhugaa.